الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأصحابه الحنفاء وآله المستكملين الشرفة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبين قصة والقبت قصة يوما من الأيام خرج رجل نمشي تكو قرطمي قبول أمبيكم قرطمي أدمس سياد السمك أجرني بيكو ويا تكوني به من سارة نمني كوان قبو فقير وقبه جدو أهلين إساء تيسي إيدي وافدين فجده قرطمي قبه فدي هذا من إساء تكن هاتي من إساء كما در اتباع اكتوت قرطمي على دفق التيتما مرمان كيسا باستي إساء كانيا تفتش كيسي وقما كان قرطمين فدي كان قلتي نياتر أول سودا فوجي إيقلتي وقما غرا إساء كيسا مرمان باسوتي وسما جرتو غرا إساء كيسا واني بلج إجر يوكاهمو واني إفتوكوتي أرغب وانا كان مال وان أكتئي واللالتي يا صياد جتين كنت قرطمي كيستي وانا جايبان ملتي جدين وقما لالنو دبي تيارن متي فايا قرطمي فايا لك استيو كيسا قبتي فايا يتشمالي ورقي جتو ورقي إسا ورجنالا سغررا of keessa qabdi fuudhanii hadha gaadhiis nyaanni jijjiiramuu qabdi deemnee gara magaalaa deemnee wama fooyyaa kaftettuu bitannee nyaannaa jedhee abbaan manaa isee warqii sana fuudhee kara magaalaa abbaa qabeenyaa jedhamu wayi bira deeme. Abbaa qabeenyaa kana bira yeroo deemu abbaan qabeenyaa sun yoo wagguma qodaa sana yookaan warqii sana laalee jedhu lakkii kun waan humni kan koo isa bituu danda'u miti qabeenya kan koo kana guutuu osoo sitti gadhiise waan ati kanaan itti qubtu miti gatii guddaa siif baasuu danda'a. Nutiyyuu gaafa waan akkanaa nagannu namatti geessinutu jira nama sana bira geeffadhu inni sirraa faggitu jedheen. Jennaan nama sanatti naa akeeki jennaan kun noo ebeluuf baabeluuf akkas dhaqi jedhee nama sanatti ergee namni sun hogguma harkaa fuudhee ilaalee jedhu lakkii an kana bituu hin danda'u. Nutis namatti geessinu qabna waziira mootii ittaanaa mootii jira isatti geessi isa bira dhaqi jedheen. Hogguma kana namni kun dhugaattiif hin fakkaatu dabarfatee deeme. Dabarfatee deeme ittaanaa mootiitti geesse. Ittaanaa mootii kun yaa namichoo qabeenyi kana bituu qabeenya lakkaa'amuu danda'u miti ansiif lakkaa'uudhaaf illee dandeettiis akkasiin qabu garuu baastuun jira jedheen. Maal sii gochuu akkan qabu wanni siif gochuu danda'u sa'atii 6 siifan kennaa baytal maal as keessa warqiinis jira birriinis jira wanni nyaatanus wanni dhuganus wanni jiruun dunyaatti rarraatu guutuun ni jira dhaqi achi keessa hamma barbaadde gosa barbaadde hamma sa'a 6 kennee gadi gaafadhu jedheen. Sa'atii 6 kana natti baay'ata sa'atii 2 naa godhi an ofii kootiifuu nama akkas qurxummii adamsu yeroo dhollite wama sa'uma 2tti waachi keessatti nambisu sa'uma 2 naa godhi jedheen. Lakkii sa'uma 6 sa'umti 6 si gaha jennaan dhiisee namni sun ol seenee waggaa akkas baytal maalii baankii qabeenyaa sana laalu bakka 3tti qoodamee jira. Bakka 3tti qoodamee jira. 3 keessaa tokko inni jalqabarra jiru warqiidhaa fi birriidhaan guutame. Inni lammaffaarra jiru gosoota abbootaa ciisichaa firaashii garaagaraatiin guutame. Inni sadaffaarraa immoo gosa nyaataa guutuusi waan mimmi'aahu waan inni takkaa hin argitu achi keessa jira. Ogguma kana laalee dinqifatee ajaa'ibsiifatee sa'aatiin isaa kana itti hasabu laale. Sa'aatiin kan koo kun bal'aadha baay'ee nagaha. Sa'aatii 6 kana keessa humna baaseen al tokkicha waan jirtu satatu godhee gadi gurradha. Sa'aatii 6 kanarraa hamma ta'e dhaqee nyaata kana nyaadhee humna baasa jedhee nyaatichatti jammate. Nyaata osoo nyaatu nyaanni isa gafaleessee dadhabee jira. Achi as dabarfatee qabeenya isaa gadi baafachuudhaaf wagga jedhu firaashitti yaadatee firaashii arge. Boota ciisichaa kana waggaa argu bootaan ciisichaa sanni duritti beeku miti. Eegasii inni ciisicha gaarii akkasii ciiseen jenne aneessatti biyya kootti maatii koo biratti yoomin ciisa kanaa ciisaa jira hadhuma ciisee haara galfadhaa sa'aatiin kan koo bal'aadha jedhee ciise. Ogguma ciisu silaa bootaan bareedaadhaa rafiitii isa fudhatee kuti. Rafiitii osoo rafuu sagalee bakkeedhaa iyyamu dhagahe. Manni baankii xabbaqaa yookaan tiksee qaba. Nama tiksaa jiraa namni sun itti yaa sayyaadu samaka khuruj jedheen yaa namicha qurxummii oomishtu yookaan qurxummii qabdu bahi sa'aatiin kee geesseetti jedhe. Jennaan namni sun dammaqee maal akkam
waa tokkoyyuu hin fudhanne akkamiin bahaa jedhe sa'aatii kan keegga'e gowwaa sa'aatii kana hunda gubde sitti ofitti fayyadamuu wallaale bahi jedhanii innaan bahuu didee qabanii baatanii humnaan gadi baasan qissaan asumatti raawwatte garuu qissaarraa ibraa ulamaa'iin baasantu jira hikmaa qissaan kun ta'eef wagga baasan maal jedhan sa'aatittiin jahan sun umrii nama sanaati baytal maal yookaan humni baankii sun biyya duniyaati biyya duniyaa kana qabeenya achi keessaa warqiin jalqabarra jiru warqii fi birriin amantii islaamummaatii diiniidha inni taanee jiru firaashiin gaflaa fi taatiyoodha inni taanee sadaffaarra jiru nyaataaf dhugaanni shahwaa fi shubahaata adda addaa shahwaa nafsii kana ilmi namaa duniyaa keessatti jalqaba shahwaa argata shahwaatti qalbiin isaa ka'a shahwaa waan qalbiin isaa feetu gaafa hojjetee ka'e taatiyootu isa qabata osomanni taatiyoo sana keessa rafuutti jiru sa'aatii 6 jechuun egaa lubbuttiin isaa umuriin isaaf qaddaramtee duniyaa irratti baafame kun erkaa raawwattee jennaan malakul maut bakkeedhaa dhufee lubbu bahi jedhaan jechuudha akka malakul maut ta'anii warri mana sana eegan waa tokkoon hojjetattiin ilmi namaa akkasitti addunyaa kanarraa gala hin beeku osomanni tuffatu sa'aatiin bal'aadha jedhee osomanni tuffachuutti jiru kana keessaa irraa akkasitti baafamuu danda'a akka akkamitti fayyadamaa jirra biyya duniyaa keenya kun yeroo irra jirru keenya kanatti yeroo keenyatti akkam fayyadamaa jirra laata yaa obboleewwanii. Salaamu alaykum wa rahmatullah.